Maal banna. Sena. Waa'ee ajaa'ibadha. Jirta? Kam? Naguma? Fayyaadha? Jirta? Jirta? Kam? Kam? Jirta? Deemaa jirta? Asumaan keetii jedhee. Akkasumatti naguma keetik? Jirra galata rabbi. Akkas deemaa jirra nuti immoo. Gaariidha. Nagaadha miti? Nagaa nagaa. Haa ta'u. Tole. Jabaadha. Tole. As deebii ka maanni. Baanni arooko. Maanni maanti taate? Kootu maanni nagaaminii kuni. Baara dhugaa isin baara kana. Qalbina buttee. Maal taate amma kana maal akka taate beektaati kan? Waan barbaadoo taatee rakkoo maalii qaba? Tajaajiltuu ishee akka malee ila. Ayyaanni waaqayyoo akkuma jirutti jecha akkuma jirutti ishuma qofaarra jirachuu dandeessa. Maaloo kun nan dabartu. Nan dabartu. Ammayyuu na darbu malee sitee ammayyuu. Jaallachuu barbaadde? Baay'ee. Dhugaa rabbi ishee siin jettu. Is- Sirumayyuu ishee siin jettu. Maaloo maaloo. Na dhaggeeffadhu ka maaliif tole siin jettu beektaa? Isheen baay'ee tajaajiltuudha. Ofii immoo tajaajiltoota barbaadde. Ani ta'uu na danda'amu hin danda'ama min dhufaam. Dhaggeeffadhu. Yookiin faarfataa yookiin raajii yookiin waan ta'e ta'uu isheen tajaajiltoota fe'e. Ani koo gaafadheera baay'ee walitti dhiyaanne. Siriyyuu an tajaajiltoota ta'e malee ni hirmuutte. Isheen ikkoo yoo tajaajilaa taate faarfataa maal yoo ta'e malee siris hin barbaaddu. Dhageessi kanaaf iyyuu nama hin kottamman deemu. Dhugaan inni isu irratti hin du'an. Garaa deemtee gaafachuuf hiire. Fuudhuun qabam nan jaalladheem. Daqiiqa maal akka jettee gaafattu waaqayyo haa beeku. Kunoo. Inni isu kana maal isu? Hin quufe kunis. Sina. Eegi. Akkam. Maal immoo wal dubbisnee gaariini? Anoo si qaqqabe ariifadheetanii baay'ee natti tolta ta'e. Mucaa wajjin jirullee bollollee hin deeme inni hangaruu si qaqqabee si fanaa sun barbaade. Hin beeku malee si fanaa sun natti tole baay'ee. Kanan jedhu wala barru maaloo baay'een si jaalladhe. Seenaan jedhama. Ani dabalaan jedhama. Dabalaa qofaa miti faarfataa dabalaa. Faarfattoonni koo baay'ee desneedhaan faarfatanaas. Baay'eedha kan si dhiplaa ilaa nan faarfadha miti milaa utuu faarfadhu waan barii matu hiikama. Waldaa isaatti faarfattu. As waldaa waliigalaa addunyaatti kan jettu wayii jira achitti ilaa dinqitta. Dhufee hin beekone waldicha jecha. Maaloo kootu si'a tokko kan si dhibu sanbata ganama immoo kan tajaajilu anadha. Karaa kenna. Naa kennanii tajaajili maaloo kootu si barbaanna yooti achi baatee hojiitu hojjetamu nun jedhanii baay'ee na kadhatanii jilbatti kufanii kadhatanii hangaruu dideen ture beektaa isa bichaayyuu miti isa qofaas immoo miti kan si dhibu jechuudha. Utuun faarfadhu wanti gurguddaan ta'a. Ida baaloo dhiisika sabni laa mimmaan buusee subbisee laa gajjadee hojjedhe wanta si ajaa'ibitu ta'a jechuudha. Bakka taraa kedha tanaan nan dhufa. Dabaree kootii nan tajaajilaa isayyuu immoo dabaree kosii ta'eeti bilbilanii na hordofanii lafa jiru barbaadanii kottu malee nu tajaajili malee ayyaana sirra jirutti fayyadamu jedhanii baay'ee na rakkisani. Kanaafiyyuu ani dhugaa jechuun waan biraa miti mamma. Wal jijjiirraati. Rakkoon qabu akka gaaficha dhufeen silaalaa achuma. Jechuun wal barbaadu immoo dirqamadha kan wal barbaannaa siin bilbilaa. Ani akkuma suufii koffadhee bareedee manufaatis immoo uffitee argamtee ati iyyuu hirmaattuu taata. Hirmaattuu ayyaanichaa isa nurra jiru. Kanaafiyyuu siin baraa rakkoon qabu. Lakkoofsa kee duwwaa 9. Haa ta'u. Akka nuulli maaloo. Akka baay'ee si jaalladhu beektamuun beektuuti. Ijoolleen baay'ee natti heerumuu barbaadu natti san immoo hin dide. Edaa abbaa kun sinaa kennuuf jedhadha. Kanaafi. Rakkoon qabu naasuma. Haa ta'u. Tole. Maaloo. Kummoo abadan na darbuun qabdu. Na darbuun qabdu. Inni maaltu bura. Wanta hin jirreetu ta'a malee ani immoo. Maaloo. Yeroo deemtu maaloo. Baaquma naa kennii kana. Harka koo keessa galtaa yeroo dhiyootti naa ta'eera. Amma dafeetanii waan hojjedhisan. Seenaa. Tole. Nagaa jirtu. Nagaan siniif haa ta'u. Ameen siniif. Akkam jirtu? Nagaadha. Gooftaa galatu. Nagaadha. Akkam? Jirra. Naguma. Galata waaqaa. Nagaadha. Akkam jirtu? Maqaa waaqayyoo. Nagaa. Noora eessaan dhuftaniira? Ani asuman ture hin beektanii? Asooye walduma keenya moo? Asuman ture. Waldaa keenya? Maal naguma nu barbaaddaniire? Nagumadha. Gooftaa galatu. Gara waldaa kana gara jaarsolii waldaa deddeebi'uun gaariidha beektaa? Yaayyee. Hubannoo argachuu dandeessaa.
gorsa waan garaagaraa. Isayyuu miti ani sanbata miilanaatti tajaajila kana alatti baay'ee tokko barbaadeen jira. Baay'ee fedhii guutuun qaba. Hin gargaaramnas jinqii guddaa ta'a. Hidhaan ni gamaama beektumti. Maatiin fakkaata taayiltoonni bara kana zimidhanii callisanii waan barreessitu amni. Nuyi akkasumatti garuu irratti xiyyeeffannee irratti yaadnee karoo irratti baafnee ergama deemna nuyi. Egaa akka kootti ani waanuma natti fakkaatu amma ammatti waanuma tajaajilli sii kennamee waanuma itti milkooftus natti fakkaatu. Kuni ofis qoruudha waldaa keenyas nuyillee qoruudha. Nurratti illee dhiibbaa uumaa jechaadha. Qormaata fidee qormaata. Qormaata maaltu fidaa? Waan danda'amu natti fakkaatu mee akka kootti maal jettati? Tajaajilu laalla yeroo biraatiif. Tajaajilu jetta akkamitti tajaajilu jetta? Gooftaan sin eebbisu eebbifamaa. Gorsa fudhattee Isiin garuu dhalootatti gufuun ta'inaa. Dhaloota duran dhaabatinaa dhaloonni bee hojii hojjetu. Mee ani kaasumaaf jedheeni. Nurratti dhiibbaa uumaa. Dhiibbaa uumaa inni. Dhiibbaa uumaa. Hojichi hojii maaliiti? Walgeechuu walgahii maaliiti? Maaf akka jettu suni? Waaqayyoo ta'uyyuu deddeebuu si gaafata. Deddeebi'aan tureen waaqeffachaan tureen waldaatti. Si argeen beeku madarakki irratti. Si tajaajilu argeen beeku. Isa miilanaa agartu. Isa miilanaa agartu. Waadaadha kun. Isa miilanaa hin tajaajilaan. Egaa waan jettee ibsitu beeka. Rakkoon qabu gaa miilaan. Maaliif mataa isin maraasiniini maaf mataa dhukkubbiisinitti ta'e? Rakkoon isaa walumaan. Maaliif mataa dhukkubbiisinitti ta'e isiniin? Ishi bakka. Innaa faarfataa dabalaatte. Yeeyyee. Rakkoon qabu hooqa irratti qophaa'ee kottu. Baay'ee guddaa eebbifamaa. Jira. Rakkoon tokko ilaa ittiin qoramtan ilaa gammaddu. Haa ta'u. Egaa hin jedhe malee ani akka kootti natti qorra. Waan masaan beekan sodaadheera. Amma ammatti dhufee nan tajaajila nan faarfadhaan hin ulfaatu. Akkamitti na warri taate akkamitti faarfadhatu ta'anidha. Waan gaafa sanbataa ta'u immoo walumaan teenye ilaala. Rakkoon qabu. Nashi bakka. Rakkoon qabu. Ani mee kan na dhibe. Intaluma sana maaluma jettee gaafatte? Nan jaalladhe. An nama guddaadha jedhee tajaajilaan. Isayyuu tajaajilaan keemti singar jedheen kee. Isa bitim. Singar hin jenne isheen hime tajaajiltuu cimtuudha. Sanummaan amalan talaa sirriitti nan beeku. Maa rakkoo qaba waaqayyo nama guddaan garuu naan. Tajaajiltoota malee jaallachuus hin barbaaddu. Intalli baay'ee nama akka kee karaa deemaa ofitti akka barbaade isa gootee biraa deebitu. Ofitti butee amansiifadheera. Ati garuu ati diina natti ta'aa jirtaati. Boolloo qotaa harta. Na barbaadda garuu nan argattu. Ufumaatti mati. Atoo yoo nagaa kanuma faarfannaadha faayetta. Faaruu guddaadha kun. Anaaf diinni yeroo baay'ee na barbaada namni. Sittan kolfee dhugaa rabbi. Qoy kana ati amma isa ganaanan faarfadhetti sobdurratti intala namaa intala mana waaqayyootti guddachaa jiru. Kutuun mineeti karaatti. Maaf karaatti deebisaani? Isarratti immoo ani namaam. Boroo mul'ata faarfannaan hin jiru. Maal akka faarfattuun ilaala kaa'amma. Kobbeen haa kenne mee nan barreessu. Hin qabu no? Nan barreessa no? Hin qabu kobbeen koo yeroo sobduu faana. Maaf naaf taati. Birra maaliin bittee kobbee kana? Qarshii mini? Maal akkati faarfattu ilaalla gaa boriftaan jetteeni dhufte mini ishee sii jettee. Waan ajaa'ibaa ta'a. Abdiin guutuu na eegate. Hinaaftuyyuu kan argattu kanumaaf. Maal gochaa jirtaa? Barreessaa. Maal gochuufatam? Faarfannaan barreessaa. Faarfannaa. Abuma barreessita? Hin danda'amu. Hin kennu olii. Haa kennu kaa. Meen ilaalla. Hin kolfi. Yeroo achitti bahu kana caalaa kolfitaa. Amma kanuuti hin kennanni waan hundumaa. Maal hawwatee namaa kennaa hundumaa. Ilaallu kun waan hundumaa. Ilaal kaa Yesuus koo faarfataa ilaal. Amma faarfannaa barreessuu fi dhugaa rabbii. Dhugaa. Dan barreessaa maannitu diinni koo laaloo jaguute. Ameen jetti. Maal immoo jetteenii dhufte mee maaluma akka jetteenii natti hime. Maal jetteenii? Miila kee irraa fuudhi. Kan addunyaa gahuutu sirra jiraamu. Maal jetteenii jedhe nama maal jetteenii? Eenyuuni? Isheetiin. Maaltu si dhibee obboleessa kooti? Maaf natti naaf ta'a? Tole mee ilaalla mee barreessi. Fuudhuu fi siin kenna barreessiti qabdee amana. Ani faarfataas miti. Ana. Si'a tokko hafuura keessa gallu walii haa yaadnu. Jedhe laallame. Laali Yesuus faarfataa.
wallu faarsu sagantaa gaasa irratti. Ani maalan beeka? Ani hin beeku. Anaan nan gaafati. Aannet immoo gaa'ee aarii keessa galtee baay'inaan gargaartu. Wanni si wayyu? Cikcikaa si wayyu? Ofuma boolla qotta malee ofuma na barbaada malee anu achuman jira. Ati achuma jirta. Maalan jira ama si wayyu reem? Jechoota waraaf iddee maal ta'a? Inni achi jirta dhuga achi jirta tammayyu. Achi jirta. Maaf gidduutti dubbattaa fuula keessan jiraamanii. Tole dhiifamu. Oromoon jira. Faarfannaa keessan qabu. Kan amma xumuraatti illee malee ni sumani. Oromoo. Jedhi. Maal amma Oromoo Amaaraa maalii jettee faarfattes faarfannaa dhiyooti jette uummanni keenya ammaasuma wajjin faarfannaadhaan waldaa keessatti. Kottu gadhaa'e walluu ajaa'ibaan qopheessa. Uummanni socho'aa mitiin walluu rukutteennan. Ufumaa Oromiyaa keessa fiidhaniitu ijoollee barbaaddu walla qottu malee. Namni taa'u hin jiru. Ufumaa Oromiyaa keessa deemtanii dargaggoo barbaaddu malee akkatti wayyuu reema ijoollee jechuun immoo. Easy. Inni ammaa walloodha. Walloo akka cikcikaatti hin faarsan magaru walloo. Ufuma na barbaaddu malee jedhee keetu jedha. Oromiyaa keessa fiddanii walla qoqqottoo. Salphaa. Okay. Akkuma raawwataa malee. Waan jaalalee hojii wal simatu tunatti himte maal ta'a? Jedhe kaasa immoo maanni jaamboo hin bilbiltu? Maanni jaamboo maal godha? Sitti maan jaalallee faana wal fakkaatu? Jaalalli kee garaa koo yeroo na waadu namni tokkoyyuu nan argu. Ani ofuma koo rakkadhaa malee. Kana faarfattaa gaammata. Maal taa'ee jaalallee inni ibsu jaalala jechuun waan baay'eedha. Faarfannaa jechuun waa'ee Yesuus faarfachuudha. Maal taate ati waa'ee jaalalaa faana maaltu walitti fida? Ani waa'ee eenyu faarsan jira jaalalleen maalidha? Jaalalleen tole. Araarrattiin eegala. Waan araarrattiin eegala. Cikcikaa barreessi walloo dhiisi. Si walloon siin taane malee waraqata lama cirtee? Yaada jecha tokko naa dhufe. Lama kuttee egaa meen laallamee sadaffaa maal akkati fiddu? Yaada tokko naa dhufe. Akka cikcikaatti faarsu kana. Happy birthday to you. Maanni? Waldaadhaaf. Guyyaa sana ga'uun isaanii happy birthday moo maal inni? Dogoggoriin yookiin dhiisi yoom? Ingiliffaa beekaa jedhanii maal sirbeetti maal taate? Kana faarfattaa amma waldaa fuulduratti. Maal taare? Happy birthday. Walloon ta'u kaaslaammoonni. Happy birthday to you. Ingiliffaan faarfatta gaa. Mucaan tokko mucaa qoosaa sitti hin fakkaatiin. Baay'ee isayyuu immoo nama Ingiliffaa beeku baay'ee. Tole. Si kun qotaadhaan si sunan danda'an. Dhiisi. Dhiisi iyyuu kana hin faarsan dhiisi. Maal intala kana akkamitti argachuun qaba? Dhiisi. Dhiisi dhimee waa tokko naa dhufe. Maal bakkatti faarfattu laallame? Hai, yaa Rabbi, ilaali ka. Faarfannaa barreessa obboleessi keenya. Hanqoluu hojiirra jira. Jabaadha. Dhiifamu. Maali faarfannaan sukkaaraaf zayitii ta'e waanuma karaarraa argatan daabboon muuzii bara kana. Kanuma jechuudha. Kanumaan addunyittiin irra miillaan naannaa. Sii dhufe? Ohoo jalqabni isaa garuu ka'a. Ohoo yeroo jedhu kanuma gargaartaa. Shawaadha.
hundumatti galan hundumatti galan. Walloo itti gala. Baay'een tokko jedhime. Cikcikaa. Hundumatti gala. Jedhime. Eersina isaa dhufe ani harkaa gamaa eenyu fidee dhufe wataadara lama namni isaan qabame nama kumaatama. Lafti isaa yoo gahu eessatti waa lama. Waaw. Faarfannaa ajaa'ibaatiin ni miilana. Kuni maaliif akka cikcikaatti dha? Cikcikaadha inni kun. Walloo isaatti mogam jedha. Eersina isaa dhufee amee ariifata. Faarfannaa biraa godhi ka maali faarfannaa tokko akkamitti walloo goota? Isa kana cikcikaadha keewwadhu gaa. Teeraama kun? Bareedaadha. Bareedaa kun dhiis. Waaqatti haa ta'u ana maali goota? Kana raayiteedha kun jalqabaa yeroo sanaatti nyaata kan bahutti. Ittiin saba ifattafatan. Mee akkuma faarfattoota jiranitti immoo faarfachuu mallee yaalime maal haa ta'u daandii mayyuu. Kunuun taa'aa fakkeenyaaf yoo nichise isa jedhu beektaa faarfannaa dabalamu daawwiti. Yoo nichise sho'aadhaa min. Maarree itti ta'a. Isa bukkeerraan fiduu barbaadde. Yoo nichise isa jedhutti immoo eersine isaa dhufee amee harkaa gamaa hin ta'a. Tokko immoo faarfannaa xumuraati. Walziidha. Haa ta'u. Maaliif na barbaaddu? Maalin godhee mimmi'ani? Mucaa kanan jaalladhee malee ufumaa natti hin naafini. Diina koo bolla qottaa malee. Anaan jettaayi maal na galchena? Si mitiin. Seexanni jiru seexanni jiraam. Jira seexanni. Seexanaaf faarfatta. Seexanaan jette. Na barbaaddu. Ija keessaniin nan argattanii. Ishee kanallee iddoo biraadhaa fuute. Eessaa fuudhe eessa? Waama sirrii manaa dhufeeraati. Baala natti raabtaati maanni. Baaludha. Maanni. Maalan balleessee yaa waaqa. Maaliin godhee meemee yeroo jedhan sabni immoo imimmaan isaa buusee laasir gadi yaasee. Maaliin godhee jedhetanii faarfatu. Keewwadhu bareedaadha. Kun lamaan yeroo isaatti naa ta'u. Isingaa. Tokko dabalatu. Isingaa. Sadii faarfatama akka waldaa keenyaatti akkam goota. Maaliif? Akka olii dhufeetti geggeeffamna nuyi. Kanadha hingaa. Amma hin deemna. Hin faarfannaan. Har'adhaa? Yoo meree. Har'atti sii kennanii? Maaluma akkati faarfattu faarfannaa kana faarfannaa itti faarfatta ta'e hiyya hooyyee sirbuu dhaqxa ta'e maal akkati ansi faarfannaa maqaa koon hiriyyaa kooti naan hin jedhin sin beeku nan beeku. Anatti immoo maanatti naaftaati immoo maanni yeedaloo tokko itti na dabaltee ta'u kan hin faarfanne yookaan achii waa tokko hin jenne ati maal boolla qottaa diina kooroon jedhe ati maaliif waa tokko hin finne. Waliin beeknuun sin jedhedhama waliin beeknu nan beektu sin beeku. Hundaafuu annan deema achitti wal agarraa kan qaanee mataan isaa lafa dhaala galu muusidha. Miti. Ati garuu har'a jecha tokko lanaaf inni miti yeroo itti dafqee mimmaan koo buusee boo'icha keessaan faarfannaa maqaa. Na dhagaarta. Hiriyyaa koos miti ati. Natti mi waa yaadu. Salphina kee keessa amma dhuguman taa'ee waan ansi ilaalu ansin beeku. Dhaggeeffadhu. Hiriyyaa keeti mitan waan tokko ittiin dabalee miti amma faaruu barreessetti. Maal na galcheen itti dabalani? Ilaa mucaa kana wajjin guddanne jettee sobdii yoo isin dubbatiini. Hin sobda mootii hin sobdee ittiin of jajja maqaa kootiin bor garuu nama guddaan ta'a. Sumatti dubbata akka jedhu. Yooma dhuguma ati kana baattee akka kanaatti faarfannaa kana yooti nama taate. Hiriyaa kootii yeroo inni faarfannaa barreessee argee dhattee waa'ee kootii dhugaan bahini. Yeroo dhiyootti ta'a kun. Laalla gaama. Hin dhufti mini isheen isa. Maaf hin dhuftu ree? Waamteet. Waameera. Tole. Ishee faarfatta jire. Isheefi maaliin faarfadhaanii? Maaloodha? Tole. Naachuu barbaadda. Beenu ka deemi ganamaan deemi ati nan uffata keeffadhu deemi. Ani sirreeffadhee nan deema uffata koone sin laallatu. Ani ganamaan dhaqeen duuba taa'a. Sin beeku. Duuba taa'e ammayyuu. Meeqa? Yaa Waaqayyo warra waldaa. Galanni guddaan siif haa ta'u maqaan kee eebbifamu. Waaqayyo guddaa sin haa eebbisu. Amma immoo yerootti waaqayyootiin wal faana waaqeffannuun ta'a. Faarfataa keenya faarfataa dabalaarraa. Yerootti faarfannaa dhageenyu ta'a. Isaaf bakka gadhiiseera.
Nagaan siniif haa ta'u. Akkam jirtu? Mee nama bukkee keessan jiru kan qabaate nagaan siniif haa ta'u jedhaanii. Namni bukkeen keessan dhufne hin jiru laata? Mee namoonni iddoon duwwaan jiru laalaa mee? Egaa hojiin hin hojjetamaa mee jedhame? Hin hojjetamaa hojiin? Egaa hin faarfannaa hafuura keessaa gallu mee? Hafuura keessaa gallu hundi keessa dunuunfadhaa. Egaa yeroo baay'ee deddeebi'ee sin tajaajilaan ture. Yeroo baay'ee dhagaama. Yeroo baay'ee fuula keessan dura dhuffisan sin tajaajilaan ture. Egaa hin hojjetama hojiin. Hojiin Rabbiin hojjetama. Ameen jedhame. Egaa fuula Rabbii duratti maaltu gaarii ta'a yoo faarfanne? Ameen jedhaa. Ija keenya wal buufannee mee hin faarfannaa. Isin gaddisiisu namoonni na ilaaluu barbaadan immoo na ilaaluu dandeessu. Diina koo ati dhimma narraa qabdamoo yeroo na barbaaddu anaafatti tokkodha. Walii galleerraa ofumaa na barbaadu malee gargar nu baasu. Mee hafuura keessa galaa mee isinii? Tokkodha nuyi tokkodha lama miti. Egaa ol jenna hidhanii kameera. Abjuunis dhugoomeera. Balballis immoo babbanameera. Namoonni baay'een waan hawwitan argattaniittu. Hin bareeffamina duwwaan keessan guuteedha min jedhame. Ammas jira hin faarfannaa. Amma mootii tika faarfannaa. Yartiin isaa dhufee amee hirkaa gamaa eenyumatti fidee namootuma lama namni isaan qabame immoo sababii isaanii nama kumaatamaa. Lafti isaa jungahu maloo sattawaa lama ameen lafti isaa jungahu jedhame sattawaa lama lafti isaa jungahu yartiin isaa dhufee namni isaan qaban immoo nama kumaatamaa lafti isaa jungahu eessatti immoo waa lama maloo lafti isaa jungahu lafti isaa jungahu. Lafti isaa jungahu ela mucaan tokko iji isaa guutamee imimmaan buuse kadhachaadha. Ersina isaa dhufee roon jedhu ersina isaa dhufee jettanii guutamtanii akka faarfattanii jaalala isaatiin isin gaafannaa adaraa keessan. Qoqqoramuu dandeessu namoonni baay'ee maaliif faarfannaa kun bitaa isinitti galuu danda'a jiru. Warri mataa jabeeyyii of tuuluu barbaadan qormaata keessa galuu dandeessu isin. Warri isiniif hin taane garuu deemuu dandeessu. Hojii waaqayyoo jenna nuyi. Ol utaalee faarfannaa. Eenyu fidee dhufee lafti isaa jungahu. Maaloo yeesumatti waa lama dhugumayyuu. Wataadara lama. Waraqaan kun harka keessan irraa bu'u ameen jedhaa. Wataadara lamatti fidee dhufe. Ameen. Namoonni baay'een kolfaan guutamtu nan beeka kana beeka. Jijjiirameera seenaan. Abjuunis dhugomeera balballis banameera. Ersina isaa dhufee Ameerikaa gamaa eenyumatu fidee dhufee wataadara lama. Namni isaan qabame immoo nama kumaatamaa ameen jedhame lafti isaa jungahu maaloo eessatti waa lama jedhame saba waaqayyoo. Inni keessaniin xumuramaa. Keessumattuu ijoolleen reef dhuftan jirtu. Malkiin keessan namatti kan tolu rabbittis kan tolu jirtu inni keessiif xumuramaa ameenii. Ol kaaneetu faarfannaa. Ol kaana saba waaqayyoo. Koo maaliifii na barbaadda yeroo hundumaa boolla qotteetu keessa na buusuu barbaadda. Mee saba waaqayyo maaliin godhe diinni maal na barbaada? Maaliif na barbaada diina koo? Maaliifii jedhaasin immoo. Ani waanuma isaayyuu beeku maal ta'e saba waaqayyo ol utaaluuf tokko lama sadii maaliifii na barbaada diina koo? Taa saba waaqayyoo. Eebbifamaa akkasiin baay'eetti eebbiftan guddisee nan beekaa. Eebbifamaa. Egaa galanni waaqayyoof haa ta'u sagantaan keenyi kan guyyaa irraa asumarratti raawwanna.
gangala. Dabala waltajjiitti baatee kan hin beekne waltajjiitti baatee nu tawaarrate miti reet. Maal goone? Akkanaa reet. Hojiin hojjetameera. Hidhanii kameera. Maaltu hojjetame kan maqaan keenya maalaa ta'u? Ati waltajjiitti kan baatiin beekne faarfataa. Ati dhiisati hojiin hojjetameera dhiisati. Faarfataadha naan jenneeti. Baay'ee kun hojiin hin agarree. Hojii keenya. Maali faarfannaa nama? Hin sobdi isheen nafuufti. Ati garuu yaada ishee wajjin buutee hin nafuufinati. Meerri faarfannaan kana faarfataadha waltajjiitti baate. Maal ilaali? Meerri faarfannaa amma faarfannaadha kun waltajjiitti baate. Baay'ee beeka. Yeroo hundumaa achirraa dhibamee beekamooni hin nafuufti ishee dhiisati. Waan hin sobdi. Amma faarfannaan faarfataadha kana faarfannaadha waltajjiitti kan baate. Unkutiin kamaaloo seenaa guddaadha. Daqiiqaa lamatti diigame gaa'illi kee. Arsitti waldaa sana isheen naa goote. Qoricha naa qotte waaqayyo ishee darbatu madaratti irraa. Jaarsa waldaati jira. Hin salphanne malee maal? Namicha